erga ofiisaati nabiyyi waa isaa sittime nabiyyi caala nama ormaa irraa fudhachuu hin danda'u maaliif nabiyyi rabbi irraa itti himamaa namni ormaa immoo fedhii isaa irraa dubbata waan ta'eef. Kanaafuu Yesuus erga waan dubbanne Yohaannis fa'aa dhufanii waa'ee kanaa dubbata akkamitti fudhachuu dandeessa akka argootan kan adeemsisu isinitti ni dheeressa dhiifama ibsa sirriitti isinii gochuudhaaf itti ofii kennaa kiyya bishaan itti dhugaa inshaallah anatu biyyaa jira. Ragoon qabu ibsa bareeda. Kitaaba Quraanii wayinu barreesse Sheekh Farhan keenya maqaan isaanii. Ayyee namoota garaa garaatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biratti barreesse barattoota isaanii keessaa tokkoffaan Zayd ibn Thabit kan jedhamu Zubair ibn Awwam akkasuma Ali ibn Abi Talib warri isaan faana turan nabi sahaabtotni isaanii barreessaniiru. Yeroo barreessan Quraana kana hundumtuu yeroo fakkeenyaaf namni Nabi Muhammad waliin ture fakkeenyaaf har'a Ali ibn Abi Talib bakka Nabi Muhammad tu jiranitti Quraanni beekotee isatu barreesse amma bu'isan jechuudha. Warri kaan biran ture isaa sanatti toote hin barreessa hin kaa Nabi Muhammad natti bisaama barreessitee dhumu akka hin dogongoran barreessin. Yoo irra deebi'ee sirree dubbiseenni wanti inni barreesse sirrii ta'e okee achi ol kaa'e jedhanii. Fakkeenyaaf immoo Zubair ibn Awwam bira deemaniiti yookiin Zayd ibn Thabit bira deemanii otoo wajjiniin deemaa jiranii Quraanni yoo bu'e isaan barreessa waan amma bu'isan. Hundi isaanii warri barreessan barreessanii kaa'anii yeroo jalqabaa. Quraana jarri barreessanii lafa kaa'an kan akkaataa Quraan itti barreeffame akka ammarra geessiif masammoo baroo darbaadde. Inni kaan gogaa irratti barreessaa, inni kaan lafee irratti barreessaa, inni kaan dhagaa irratti barreessaa yeroo sana wanni jiru ta'a inni kaan muka irratti barreessaa turan. Qalamni isa akka ammaan ture qalamni beektaa qalamni ammallee ijoolleen Quraan itti qaraatu jirti. Gaxaadhi keessatti argite yoo ta'e qalama gurraacha wayiitiin. Isaan barreessanii kaa'u ture. Sanboonneetiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erga du'anii booddee Umar ibn al-Khattab Quraanni kun akka walitti qabamu barbaade. Quraan nama Aliinis barreesse Zayd ibn Thabitis warra garaa garaa barreessanii turan miti. Quraanni sun hunda isaanii bira jira. Inni kaan immoo sammuu isaa keessatti qabatee jira. Jenna Umar ibn al-Khattab Abu Bakr radiyallahu anhu dhufeeti Quraan maaliif jedhe sababa Quraanni walitti qabamu jedhe lola wayii irratti deemaniitu barattoonni warri Quraana sammuu keessaa qaban baay'een du'an. Warri kiristaanotaa dhufanii musliimoota ajjeesanii. Ilaala amma musliimoota ajjeesaa manaam jechaa turan kiristaanota kee musliimoota ajjeesaa ture yeroo sanatti. Garuu warra ajjeesu kun callisanii ta'an ofirraa deebisuu fedhanii lolli hin ka'a. Lola sana keessatti namoota musliimoota hedduu dhume. Erga dhumanii booddee Umar kan jedhamu Umar ibn Khattab yaa Abu Bakr jedhee yeroo sana Abu Bakritu bulchaa ture. Quraanni kun hin bada nama sammuu keessaa Quraana qabutu baay'eetu du'aa jira. Gara fuulduraatti akkatti tuufate warri kiristaanaa kun akkatti nu ajjeesoo taate. Quraanni kun baduuf deema Quraanni kun walitti barreeffame haa kaa'amu jedheen. Abu Bakr lakka na soraadha ergamaan Rabbii Quraana kan walitti hin qabne akkamitti walitti qabaa jedheeni. Jennaan ammas Umar gaafate numa dide san booda Rabbiin subhaanahu wa ta'aala onnee isaa banee fi Quraanni kun akka walitti qabamu taasisan. Quraanni kun walitti qabamu bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Quraana barreessaa turetu ture. Zayd ibn Thabit maal jedheen Abu Bakr yaa shababanana Rabbiin baree ergamaa Rabbii si filatee Quraana akka ergamaa Rabbii jala Nabi Muhammad jala teesse barreessitu si ajaje. Ammallee umriin kee dheeratee Nabi Muhammad booda turtee har'alee nu keessa jirta. Ati Quraanni kun akka walitti qabamu godhii jedhanii ajajeen. Inni sin dide akkamitti walitti qaba jedhanii. Deebi'anii xaafii jedhanii gannaan san booda Rabbiin onnee isaa banee fi tolee innis Quraana walitti qabu jammare. Inni garuu yeroo Quraana walitti qabu zim jedhee walitti hin qabne. Seera kaa'eetu jira. Jazaakallahu khairan akka beekte. Seera kaa'eetu jira. Seerri sun maalinni namni Quraana kana bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana kana barreessineerra jettan bara Nabi Muhammad tureettan ragaa lama wajjiniin bira dhaabbattaa jedhameen. Kan fakkeenyaaf bara Quraana wayii na bira jira taanaan Quraana sana si bira fidee akka xaafamu gochuudhaaf nama ragaa lama fiduun qaba bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ture. Hundi isaanii ragaa nama wajjiniin fidan. Dhumarratti Quraanni aayata lama hafe, keeyyata lama qofatu hafe. Keeyyanni lama yeroo hafe, keeyyata lamaan sana namicha Zubeer jedhamu tokkotu biratti hafe fidee dhufe. Fidee dhufeenaan ragaan qabu nama lama. Warri kan ragaadhaan fidanii barreessina sirriitti xiniqaa ta'an ragaa dhabe. Ragaa malee sirraan fuudhu Quraana kanaa jedhanii.
لك برا إرجع ربي برا اسم رجع كون إيه تكون فاني لقد جاءكم رسول من أنفسكم إرجعان إسم كيسا كان تسريت له في راك عن جراسي بعمر جراسي لا بجت لي وين في ديرو في النار نفهم جراني أما مو كأني برا مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا كان جلوا ربي في سورة أيام من ما ورا من تاني كان جلوا ويجرا كان لما في ديرو ناس ما فهم جرين وتوكسي والفرمان تيجي دوتي وياده تاني نولين جرتامي مال ياده تاني برا إرجع ربي صلى الله عليه وسلم نبي تزبير جدا مكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم وان إنسان جدا تجرا حديثة كيسة مال تولي جنان برا سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم زيتو كجرا سوكي باني نبي تشوي رافرد ويبيتاني فرد ويبيتاني بري ولي قالني بري نار كان جروتر نبي تسنا كأنه لا فكوت ندوبا ده كان بري مناسك كنا جراني نبي محمد كون ديم ساني كيسة تدفني ديم مطور دفني ديم منيرو بري رجعنا كذا رجعنا نبي تجينا أشجرا نموني كراتر بني فرد نتور برينا كبني نان نتور وجهه دابا تاجر إرجع ربي دي بيانيتي مال فرد كوتين جراني جنان لكن فرد غرغرة أنجرا دينا ميتشكادي ما نما كرشي ولي قال لي سينكن ندش من ردي ما أنجرا ميتيو جنانين ديدي إنيو رجعنا بافرد كنا كان كوتيه جنان إرجع ربي نموت أشجران دابتن جنانين إجوانين أرجعني مسكرون وانجر أكا إسلامات كنت ساني زمن إرجع ربي يواتو مسكرون ديراني جنان نمشي زبير جنا مكون فيتي أنا سي مسكر إرجع ربي جدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتونو برانجر تاتون أرجعنا كم تنا مسكر تاجراني جناني يا إرجع ربي جدي قرآن ربي بران نتبو إجتة جبريل تو قرآن نتبو إجتة إذا جنة نوغاشيو نوغادو بتي جنة سيامنة واي فردا واي دنيا بريا متي كاناتي في صوب دبت جريتني الرجاسي بوددا أنا الرجاسي بأنا كافة من جنة إرجع ربي صلى الله عليه وسلم سيكتاني كل فنيتو نمني زبير كل رجابه في جراني نمني رجابه رجوم ما سكنا من ما تلك عمادني دال رجعنا من ما مدين تويدي جرو رجعنا من نمشي كون يوتو كون إنسان ما رجابه أكنا ما رجعنا ما تفرط تماجرني زيد بن ثابت كون إنسان نبي محمد أكن زدا يادته أها أتي سلابك كنا ما رجعنا ما بودا أتي كجيب دوجة أنينه هركا فودا القرآن كنا قرآن كسيتي برا أبو بكر بري فم يجتشولا سامبود ديتي أبو بكر إيه برا أبو بكر سنة بري فم قرآن بري فم يكون نسخة تكتوري وكين تكوم أبا ولتكابا مانين بري فم ولتكابا كان بري فم يدرو تنا محمد جراني إذا بري فم ولتكابا برا أبو بكر ولتكابا ميتي إن ولتكابا يكون مو مال قرآن مشيته إيه قرآنكم من حفصة بنت أبو بكر مجاء أبو بكر براتوري دا غاجر تاني توركي كيس كبار نتفكاتا دا غاجر تا كنا نجي سامي نتوركي كي أنا كم وجرت يدو بدأ نجا أيه وري كومنتي بنا أستيقظ نجا نجا كم جدودن ركون كم بدأ أيه so حفصة بنت أبو بكر براتوري يوكي مجاء أنت لا أبو بكر براتوري من سامي كون برا عثمان بن عفان بيا بوشو عثمان بن عفان كان جنو خليفة أربعة فجرة برا إن بيا بوشوتي نموني بيا بصرة كان كرا سوريا كانت قرآن لحجة يوكين لو قد أجرات كراني نمني ويا تشيدكي في قارو في بيا قرا سوريا سنة قرا بصرة سنة دفيتي يا عثمان جد إننا وتو أمني كون قرآن الرتول النبي ده في قرآن كان أكا إني ومتوال قوتاسي سيجرين عثمان بن عفان قرأ حفصة أنت لا أبو بكر تركه ما تعرف سبرجرو القرآن سبرجرو نوكني الراكو بيجوني سي إرجنا جلين الرابع إفني با إسو ما بابا إسنه سي إرجنا نوكني جلين فوجة تكنيت عثمان بن عفان قرآن سنة نسخة غراغراو كين كوبي غراغراو قدي مبا إسو جتشولا فكينيا موبايل كنا كوبي قدي موبايل ما كنا با إسو جتشولا إسو ما كنا إننا با إسي مال قدي نموت القرآن بيكن تكو وجنين كتابة أفريرجي كتابة أفريرجي كتابة إرجي كيسا دي نموت القرآن بيكن وجنين إرجي تكو غرا سوريات إرجي
Tokko gara Basraatti erge, lama. Sadii gara Yamanitti erge, afur gara Makkaatti erge, ofii Madiinaa keessa ture gara biyyoota kana arfanitti erge jechuudha. Kitaaba kana bara Usmaanitti fuudhee namoota warra kanatti ergee jechuudha. San booddee Qura'aan nama qaraan kun Usmaanii jedhama. Isa inni baay'isee uummataan walii gaame kan barreeffama Usmaan jedhama jechuudha Qura'aan kun. Kanaafuuti Qura'aanni haala kanaan barreeffameetii dhufe. Haa ta'u garuu Qura'aanni yeroo achi dhufu calliseedhuma inni kun akkas jedhee osoo hin taane tokkoffaan Qura'aanni Rabbirraa bu'e, Rabbirraa gara Jibriilitti, Jibriilirraa gara Nabi Muhammad, Nabi Muhammad irraati barattoota fudhateetu jira. Barattoonni sun deemee har'aan nama nu keessa jiru keessa nam tokko jira. Innis maqaan isaa Dr. Ayman Rushdii jedhama. Namoota 19 irratti argaman fakkaata. Nabi Muhammad kaasee amma har'aatti namni sanadaan yookiin immoo ragaadhaan maqaan isaanii dhahamee utuu gidduutti kijibni hin galiin Qura'aanni kuma bira ga'e Dr. Ayman Rushdii jedhamu. Dr. Ayman Rushdii ammallee biyyoota garaagaraa deemanii Qura'aana warra sammuu keetti qabate warra eebbisiisan keessaati. Warra waraqata ragaa namaa kennan keessaati. So amma sanatti dhufee ga'e callisee dhuma hin dhufne. Qura'aana bisanatti barreeffamee as geessin jaa sitti dheeresse dhiibbaan waliin. Galatooma ifa bareeda dhugaa baay'ee ibsitanii galatooma. Gaaffiin kiyya kan dhumaa du'aayii salaata kuni Nabi Muhammaditu sallallahu alaihi wasallam kun nagaan isaa irraa ta'u isaan jecha isaaniitu moo jecha Qura'aana keessatti kun salaanniif du'aayin? Sagaleen kun jiru? Jira nagaama jechuudha malee nagaama. Nagaamne. Nagaama sirriitti. Ayye no turkii kiyya eegalee natti fakkaata. Ayye. Abshir inshaa. Tole. Du'aa salaata keessa jiru Nabi Muhammad jedhee moo akkasumatti Nabi Muhammad hin jenne. Fakkeenyaaf du'aa salaata keessa jiru keessaatiin tokkoffaane Faatihaan du'aayidha. Tokko Rabbiin sanaa gochuu yookiin Rabbiidhaaf liqannaa kennuudha afaan Amaarifaatti yookaan immoo afaan Oromootti I don't know. Galata Rabbii galchuu alhamdulillahi Rabbil Aalamiin galanni Rabbii Aalamaa haa ta'u. الرحمن الرحيم قال لا في السافي أزانينا روح كان جرى موجودة إسافاته مالك يوم الدين الله سون كان وياك أما موتيهم جاته إياك سكوفا جبرا نعبد وإياك نستسكوا التلير كنا صلاة كسر أبنه اهدنا الصراط المستقيم كرا مجد كرا سري كان رتت كاتقولي كأما دون تسرنوا في كرران جب إسيني جنان صراط نكو كرا سري كنا جنان صراط الذين أنعمت عليهم ورتو لك الرتول تسن إن ورد ربين تولى الرتول النان سورة المريم وقلنا قصدل لكورس قرأتو I think جاءت ما كشان تمرت نفتفكاتا ما الجرا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء لان وريني الرتول نبيوتا نموتا جاري ورتان وركرا نبيو آدم الراكاسي ورتونا سنجري رب القرآن كتيربات وركرا سن الرجلان سن الركرا سن الرتين ترسيسي جندو أيضا ننجو أما ورد تجلن تينيونان ورد يمدار لنو تاسيسين ورد تجلن أمس ورد كريستانا جل أنيونا سارتون إنجنا في إنجنا سنر جرران ترسيسيني جندو أيقونا صلاة كيسر كان مارنا بمحمد تو بيجينا لك قرآن كيس ربي سبحانه وتعالى ما جرى سيدنا سورة حجرين سورة الحجر كيستي لكوسة دتمع فررتي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم جد ربي القرآن سيجت تربة كنتاد كي يعني تربة إنه سورة فاتحة محمد الكني نجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جوت الدنيا كان نجعل ربي سورة فاتحة كان ناكن نود على التكفان سبعا من المثاني والقرآن الذي القرآن كان الفاتو ذاته جري ربي نبدي خلافه فاتحة قرآن كيس كان جايبهم تكفان نبي محمد فراتو تاني ربي تكني في أما اللي صلاة كيسة وانت جرامو سمع الله لمن حمده كان جرامو جبريل عليه السلام رب را لقيت في برسيسي جتشو ساعتي صلاة مولي جبريل تلو في نبي محمد ساعتي صلاة هند الرد في فجر الرد ظهر الرد عصر الرد مغرب الرد عشاء الرد تين صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ولي صلاته يا نبي محمد صلاة نما صلاة هندمتو وقتها تين صلاة فمنك يا مامبورة صلاة نداء جريت كمي بس سبرادين أرجده كنافو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي سنة أنت تقول أنت كله هنجرو جتشودا
مالك جنة وانت نبي محمد برسسان وفي جرار رامتي رب الرات وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى نبي محمد وان دبته وان برسسو وفي سان دبته وان أنيس ربي ستبيك سيمالي وفي دبته جري القرآن سورة النجم كيستي وقلنا شنتا مسادي لقوا سديرتي وان دبته في جتشو كان أخو سلاني جيش ربنا سجدا كنجد مالي جيش نبي محمد صلى الله عليه وسلم ميمتي ربين بر بقولنا ديك دمي تكفى كيسة تبر أمكان نمتي نبيون درالة ناس لا توجد نبيون نم تكان أندرو تران وين كنت تبي يا بيبي مالي كنت تبي يا ما فكر ترى يوبيك أو كميتك هذا تعب تزيدو من يبي سنا برجع من الرام فد مليان وين نامشان كيس أنا نماري بدو بيزانو أنت بيسير ما يزين أنت تقول بيسير أنت بيسير nama sassaala ibsee dubbisee. Isin sadan wal fakkaatan garuu isin sadan wal fakkaatan. Anyway, afaan Oromootti. Isin sadan wal fakkaatanii. Afaan Oromooti. Sadan keessa nu babbareedduudha. Akkas jechuudha afaan Oromootiin ilaa. Sadan keessa nu babbareedduudha. Sadii warra tartiibaa. Dubbisaara. Isin uko biyya Amaariffaa Oromoo deebisee barreessee barkuun Oromiffaan. እሺ ከላይ የለከው ከላይ የላከው አበባታል ይሚጃለታ አንድ እንድብዝን ጆያ ከሄዳ ድብድብል እሺ ከላይ ጀነኒ ተቆ እንዲ ዘልቀባ ከላይ ላ ፊደን ጀነኒ ከላይ ጀነኒ ተቆ ሆኖ ለጋ ከላይ የላከው ወደኔ ተቆ የላከው ከላይ ያለከው ሲንጀራጅራ ከላይ ያለከው አናላይ አባቴ ማማላል ከላይ ያለከው ኦኬ ከላይ ያለከው አብበካ أدي أوكي ده ما أبدا ጉባት ሱኒ ደራርቴ ታሲንጀራጅራ هنا نماذج كتابين وسوريين جرا سكنا وجنا سام لسن أما اللي نبغى نقول بركة أنتم يا برد أنتم والله لكن بس ماجي هنا تساسوا دوغوريرا أبدو بكالي شوف كي أبدو بكالي اوكي أيجي لبسوراسو أبي بكال جرا أبي بكال ساور أبي بكال أو أبي بكال جرا أوابو تاتي تفلاور you are flower sinja chajra you are flower tati ta Adiko kana min daraarte tasinjera Abdul Baria back dararera thank you dararun ko anto dararte to gubba ka jiru amen no أنا الدرارة utali kaban أنا الدرارة أنت الدرارة golfet nukora أنت فتنا كيسنو كلشيم بندام بوتي بلام بوتي منو مال منا دفان أرى تو منا دفان وندمه ela kota ko na fate chola amari famali fi de betu joruga أنا فودارا thora to kun business platti thora to kun business zigzagi ben gute ya ما يلو سكن تام على فادور ela zigzagi de business matriki kota ko na fa dana tirufe akasitu na tirufun sa wan to ko ba سنو أرجع بيتو zigzagi masana keessa dhufennis thank you baba kan dubiso Enere
Era akkasiin dubbisan. Umurii kun harkaa guba. Naa dubbisaa kana kottu naa dubbisi boo. Waa'ee koo dubbata kun naa galeedha. Gin jala Jal garoo marroo Jaalgaroo ineenu. Ani jaalgaroodha. Jaallataa biranni jiru. akkamitti dubbisuu dandeesse? Jaallataa biranni jiru. Inni kun waaktuleen kun dubbisa beekan nu akkana nutti nutti godhaatir talakkaati. Amma jaalataan jedhu. Jaallataa gati jaal sajjali jedhu min jedhe. Jaalataan jedhu sirreessiteef. Maamaan jechaadha. Ahun አነበብከውን አመዱ ቢሴራ ዱካ ግን ጃል ጋር ያለከው ልጅ ወይ ነንራን ፈደግ ትጥቋጭ ነንራን ፈደግ ጃሊን ጀዱ አማሲን ስሬሲቴፍ ጃሊን ጀዱ ስሬሲቴፍ ጀላ ጀራንሳ አቦ you are right ati sirriidha kan gadi Go jallaan yaadda baago achina jalaa bagaa boo achina jalaa bagoo hay Jura maal silaaza jaallo jedha boo hay jaallo jedha boo hay deemi booda bira maal qaba maram beekan kubeesa nan beekan kana suni asitti oo qabaachu kada kana naa gadi gugguuftu boodi deemaa si boot zakiyati yeroo afaan nama mocacabe barreeffamu akkasitti in dhiphannee fi kanatu si dhiphisa amma sirri jaallo jedha kun yookaan jaallee jettee barreessite boo hay jaalleen jedhu kai deemi boo Jallo helkut jallaadha laala leemi it's okay this jalla jallisu magi that's fine bro ummati kun beega jallisu mataan saa jallada Okay, amma ngeen toon ma galatu ma ngeen toon betani ishi isuma sirriitti dubbisadi isuma kubeni sadi isuma kubena tawa kuma jirutti godha abidi maal jedhettere jaalalaalkum ጃል ነው ያልኩት Seniatis Muhammad afaan sidaamaa kana hin dandeenyu abuyyaa meeqi afaanuma qubee nu barreessi sirriitti wallahi inni jedhu sirrii abbaa goba nufattaniini kan godhini jaallata lammiinni si bira jiru kun akkamii nama akkamiiti mee as qabime nagaa akkamii ana qofa biyya keessa rai jirtu ana qofa biyya keessa rai jo maali jaallata biyya jirama mana keellee naannoo dhufu darbee waaqtole akkasii naguma miti akkamatti naguma jirra Oi, gamme jirtai gamme bagana akkataate yeroo akkam yoo yaama bagana gaanaa taate jaallee jette laal kun naan isinitti mee mutti isintu dubbisu wallaale kun wallaale agartanu kai deemne biraati rakkoo qabda kai rakkoo qabda ani jallaan jedhe jaalleen jedha jedheedhuma ta'u qaame jadaan kun amma jedheedhuma ta'u caccabsaa kubeedhaan yoo ta'e sirreessinee dubbisuu dandeenya garuu sana sirreessu mataa miila gaditti qabnu hin jiru afaan chaayinaa wayinatti fakkaata Valtadetti kuzingalu bari inni kan kottaa'e inni kan nagaasifle gammeen amma afaan oromoo ni barreesse sirriimti baay'ee qubee amma gammeen afaan oromoo barreesse sirriimti haa ta'uu fi haa fi ta'uu gidduu ispeesiin jiraachuu qaba. Dr. Hawi ahlan wa sahlan yaa ay bare numa dubbisna numa hubanna jarjarsuudhaan yookiin immoo kiiboordiin bilbila sadii adiin balleessa. Ay anis qoosamaa fi jedhe gammee kosoorii ishii dhugaa bilbilatu narra galeesse lammoo achi deekaa dheeranaa ta'e ifam raamarinyaa jaalataa kuni sirriidha jaalataa gar ያለው ልጅ abraarraw jechuu barbaade amma sirrii miti
Jaalata gara yaalloonis abraa. Mucayyoon kun jarallee miti. Abraa. Jarallee miti rakkoo ishee baruu hin dandeenye. Abaaraa. Maal Oromoodha? Beekaa godha. Beekaa miti beekaa godhaan jiru. Beekaa hin danda'u garuu. Dhugaa beekaa. Ijoollee karaa Finfinnee karaa Jimmaa kana fa'aa ta'an karaa magaalaa. Oh, Guraagee. Maaliif? Guraagee beddeleetiin si ijoollee kun. Fira maalidhaati? Himadhu bakkoon hin jiru. Fira Guraagee fa'aa nu barreessi dhugaa isa nu wayya. Ergaan takkaadhum. Jirra obseeti. Jirra galata rabbii. Napkatiin din tubo? Deemira gootu kun waan deemira. Lakkoofsa taa'e. Guraageen kililii taatee yoo dubbannu. Lakki. Akkam nagaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obseetti akkam nagaa fayyaa jirra wallaahi. Komtaan hin taane boo. Maalirra kun immoo ijoo? Jaalata sibira kan jiru indandu sibira aaree. Oy, sakana sirreessuu hin danda'u dhugaa. Dubbisuu hin danda'u. Okay. Sibira kan jiru dubbisuu hin danda'u jechaadha. Akka namaa furgalchu godhi ol galchiiti waan jiru afaanumaan irraa dhaga'uu wayyaa. Jaalata. Bakka irratti hundaa'am nama furin galchuu hin danda'u. Akkamittiin sirreessita silaa gaafa jalqabu? Nama furgashuu application tokko tokko hojjeta tokko tokko hojjetu. Mucaa tokko nama ja'an keessa turreedha. Maammadii gurbaa baay'ee akka malee si jaallatu sana jaallatan beekta miti gurbaa Maammadiin. Nama ja'a yoo taate darabeen haasaayyuu sin ga'u ko. Harka kaasta akkas. Achi aadaa seena Mucaa akka malee si jaallatu sana. Awoolaan namarratti amma qabaatiirra jirra namarratti nan aarsin kaa'ate. Dhugaan mucaa sana Mucaa akka malee si jaallattu moo si jaallatu jetteeni? Si jaallatu hin jedheeni gurbaa akka malee jaallatan beektaa? Waan si dhibu yaa takka ittuma dhugaan bakka mucaa kanaan immoo hagani dhengadda lakkii intini waa takka jaallata bakka inuma waan dhuunfaarraan qabu waan naan jedheen malee akkuma namantii takka itti ilaal guyyaa guutuu akkana tolchiseen zimmi jechisiiseen saame agarsiisumsa jechiise sana gaafa geemi taphannu san. Yoomi boo? Mutuu akka kana jaalataan dhufee seenee sa'aatii meeqa utuu hin dubbatiin akkasumatti ba'ee deeme. Al takka guyyaa sadii walitti aansee. Inuma takka afaan tokko dubbatu. Ana waliin isin taphanna lazaaki qophaa'in. Achi booddee amma maaliif akkana gootaan jedheen wallaahi man gaafadheen. Maaliif akkana gootee maaf akka callisiistaa jennaan natti tolaam jedhe gaafanni aaruun jaalladhaan jedhe jaallataan. Achi amma diina kooti jechuu jalqabe amma diina koo jechuun jalqabe. Diina koo. Olim bahe. Diina koo. Diina koo. Maali boo? Yoo maali boo? Akkas jechuun maali? Gadi bu'ee. Akkas jedhe. Gadi bu'ee. Guraageen anyway. Reefuu dhaabachaa jira yoo ta'e malee. Zooniidha isaan.
Atau biju abara baru bakal cibana rabu. Naannoo taanaa jechaa jiru. Kalau kau ninjuru. Jaallata lammiin yabtee fide. Nani kadda gaya cigorin. Jangan makai satu banji kita dum tura kong kamu. Lafa abbaa Jifaariin sirraa hirmatu akkas ta'e. Guys, Nanjirai. Gara kana nani. Aduh kasih tanya yundu kembali sih. Kenno kan dapat kenno. Dapat kenno. Ya mamee. Sante mana sah? Isin orang berada di mana isin? Ada tu baca tu retenya tu gaya baca tu re.